Hundee qaroominaa burqaa qaroominaa maal si ta'a yaa Qur'aanaa. Hundee qaroominaa burqaa qaroominaa maal si ta'a yaa Qur'aanaa. Tokkummatti sinnu ajaja yaa Qur'aanaa. Bu'uura tokkummaa maaluma si ta'a yaa Qur'aanaa. Tokkummatti sinnu ajaja yaa Qur'aanaa. Bu'uura tokkummaa maaluma si ta'a yaa Qur'aanaa. Namni sitti amane martuu wal qixumaa. Sitti haa amanuu namni barbaadu wal qixxummaa. Wal hin dabarsuu sabaaf sablammii kamumaa. Arabaaf habashaalleen martuu wal qixumaa. Sadarkaa iimaanaa qofaan wal caalamaa. Inna akramakum indallahi atqaakum kajede rabbumaa. Sadarkaa rabbiin sodaatu qofaan wal caalamaa. Sadarkaa rabbi sodaatu qofaan wal caalamaa. Yaa Qur'aana tokko si biratti arabaa ajamaa. Hiyyeessaaf dureessillee hunduu wal qixumaa. Dhiiraa dubartiin kan gamanaa gamaa. Kun gadi qabame waa kun ol qabamaa. Mirgi dubartii Qur'aana keessatti sirri eegamaa. Wanni ansiin jedhu yaa dubartii Islaamaa. Sirri eeggadhu akkasin sobni aduwwiin Islaamaa. Suni kam yoo jette Yahudaaf Nasaaramaa. Mirgi dubartoota Islaamummaa keessatti sirri eegamaa. Akkasin sobni sirri eeggadhu warri gamaa. Akka jaraa qullaa deemtuuf yaa dubartii Islaamaa. Saniif akkana siin jedhamaa. Mirgi dubartoota Islaamummaa keessatti sirri miidhamaa. Kun soba dhugaa hin sehin yaa dubartii Islaamaa. Wanni aduwwiin rabbii jettu hunduu kijibumaa. Mirga namaa ka eegu Qur'aanumaa. Qoonni rabbi maraafuu kaa'ee wal qixumaa. Rabbiin waa zulmiin wassafamaa. Osoo Qur'aanaan bullee wal qixxumma argamaa. Osoo Qur'aanaan bullee mirga waa maraattu eegamaa. Hundee qaroominaa burqaa qaroominaa. Bu'uura tokkummaa maal si ta'a yaa Qur'aanaa. Hundee qaroominaa burqaa qaroominaa. Bu'uura tokkummaa maal si ta'a yaa Qur'aanaa.